Akka mooltan hordoftoota Oroo Kids Academy har'agaa boqonnaa shanaffaa boqonnaa ja'affaa kutaa itti aanu qabanii irra boqonnaa kana keessatti faayidaawwan tajaajila tola ooltummaa maal akka ta'e bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Tola ooltummaa ni beektu jedhanii yaada nama baay'ee ni deeggartu jedhanii yaada sanumarraa kaafnee har'a gabaabinaan tola ooltummaa maa inni ka jedhu ilaalla. Tola ooltummaan tajaajila hawaasaa ta'ee dhuunfaan yookaan gareen ta'uun kaffaltii malee yookiin yeroo maallaqa beekumsaa fi dandeettii qabaniin namoota biroo gargaaruudha jechuudha. Kaffaltii malee beekumsa qabnuun dandeettii qabnuun yaada qabnuun namoota biroo gargaaruudha jechuudha. Dadhabbii namoota biraaf nuti taasifnudha yookiin deeggarsa namoota biraaf nuti taasifnudha jechuudha kaffaltii tokko malee. Tajaajilli tola ooltummaa egaa hojii idilee namoota namni tokko dhaabbataan galii argachuuf hojjetu irraa adda jechuudha. Namni tokko galii barbaacha dalagaa ni dalagu yookiin raawwatu irraa adda jechuudha tola ooltummaani. Namoonni tajaajila tola ooltummaa keessatti qooda fudhatan immoo maal jedhamuudhaan beekamu? Qooda fudhattoota tola ooltotaa jedhamu. Yookiin qooda fudhatan keessatti qooda fudhatan tola ooltota jedhamuun beekamu jechuudha. Namooti deeggarsa akkanaa taasisan yookiin namoota rakkatan dhibee adda addaa keessa jiran namooti gargaaran tola ooltota kan isaan jedhamanii beekaman jechuudha. Ka'umsii fi kaayyoon tajaajila tola ooltummaa rakkoolee hawaasaa furuudha jechuudha. Namni namaaf quuqamuurraa kan ka'e namaaf dhiphachuurraa kan ka'e tola ka oolu yookiin immoo rakkoo furuudhaaf ka socho'uudha jechuudha walumaa galatti. Kunis namoota dhuunfaa fi hawaasa rakkoo keessa jiran gargaaruuf tarsiimoo murteessaadha jechuudha yookiin immoo karra itti namooti biroon akka deeggaraman haala mijeessuudha jechuudha tola ooltummaan kuni gabaabinumatti. Fakkeenyaaf dhimmoota hawaasummaa kanneen akka maanguddoota gargaaruu fi kunuunsa naannoo keessa qooda fudhachuu eeruun ni danda'ama jechuudha. Maanguddoota namoota umuriin nu caalan deeggarsa isaan barbaachisu isaaniif taasisuun waan isaan barbaadan isaan deeggaruun gama isaanii dhaabbannee rakkoo isaanii furuun yeroo keenya isaaniif dabarsinee kennine waan isaan barbaadan tajaajila isaan barbaadan isaanii kennuun tola ooltummaa jennee fudhachuutii dandeenya jechuudha. Akka waliigalaatti tajaajilli tola ooltummaa tola ooltotaafis faayidaa hedduu kan qabu yoo ta'u isaan keessaa kanneen gurguddoon akka armaan gadiitti jechuudha. Tajaajilli tola ooltummaa warra tola oolan sanaafis faayidaa ni qaba jennee kaasuutti dandeenya jechuudha. Isaan keessaa gurguddoon maal fa'i? Ka jedhu ka ilaalu yoo ta'e namoota biroo waliin wal baruuf carraa isaanii uuma jechuudha. Sababa namaaf tola oolaniif carraa namoota biroo akka isaanii wajjin wal baruuf carraa karaa ni banaafi jechuudha. Tola ooltummaan namootni umurii sabummaa fi garee hawaasaa walitti dhufeenya hin qabne akka wal baraniif carraa uuma jechuudha. Yookiin immoo namoonni saba adda addaarraa walitti dhufan umurii adda addaarraa walitti dhufan haala barnootaa garaagaraa keessaa fi hawaasa garaagaraa keessaa walitti dhufan salphaatti akka wal baran carraa uumaaf yookiin karaa saaqaafi jechuudha. Kunis namootni muuxannoo jireenyaa garaagaraa qaban walitti dhufuun akka wal baran yookiin nama biraa wajjin akka wal baran haala isaanii mijeessa jechuudha. Akkasumas hariiroo haaraa uumuu fi kan duraan jiru jabeessuufis murteessaadha jechuudha. Maaltu tola ooltummaan ga'ee inni qabu keessaa tokko kanadha jechuudha. Namoota haaraa wajjin wal baruu fi akkasumas namoota beekan gara biroo wajjin walitti dhufeenya isaanii baay'ee jabeessuuf kan gargaarudha jechuudha. Tola ooltummaan namoota fedhii kee hubatan hiriyaa baay'ee jaallattuu fi waliin jiraachuu dandeessu waliin wal si barsiisuu danda'a jechuudha. Maaltu tola ooltummaan namoota itti baay'ee jaallattu hiriyoota kee akkasumas immoo namoota fedhii kee hubatan wajjin bifa salphaadhaan wal bartee waliin jiraachuu ni dandeessa jechuudha. Inni dabiraan ofitti amanamummaa akka itti dagaagfattu si gargaara. Tola ooltummaa qabda taanaan ofitti amanamummaa qabaatta miira ofitti amanamummaa akka si guddatu ni taasisa. Kunis waa'een kee waan gaarii akka yaaddu jireenyaa fi galma gaarii fuulduraa irratti hubannoo sirrii akka qabaattuuf si gargaara jechuudha. Haala kanaan namoota haaraa waliin walitti dhufeenya cimsuun dandeettii namaa waliin walitti dhufuu kee baay'ee siif gabbisa jechuudha. Bifa gabaabaa ta'een jechuudha. Ofitti amanamummaa hedduu si dagaagsa miira gaarii konfidensii gaarii akka qabaattu si taasisa jechuudha. Tola ooluun inni dabraa faayidaan tola ooluu keessaa inni gurguddoo jenne keessaa kaayyoo qabeessa akka taatu si taasisa jechuudha. Kaayyoo qabeessa jechuun tola ooltummaan rakkoolee hawaasaa hiikuuf carraa guddaa uuma. Kun immoo miira kaayyoo qabaachuu namatti horra jechuudha. Akkati kaayyoo qabaachuu sitti horra jechuudha. Konfidensii miira kaayyoo gaarii akkati qabaattu yaada kee keessa bulcha jechuudha. Kana malees jireenya hiika qabeessaa fi mul'ata gaarii akka qabaattu illee si taasisa jechuudha. Jireenyi kee hiika akka qabaatu akkasumas mul'ata gaarii akka qabaattu si taasisa yoo namootaaf akka tola ooltu namoota rakkatan ka deeggartu ta'e namoota miidhaman cina akka dhaabattu ta'e namoota deeggarsa barbaadaniif deeggarsa akka walitti qabuu dandeessu yoo ta'e
wantoota amma jenne kana akka bu'aa keetti kaasuutii dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dargaggoonni araada adda addaa irraa fagaatanii barnoota isaaniitiin akka milkaa'an isaan ni gargaara jechuudha. Bal'inaan araada keessaallee akka ba'an ni taasisa jechuudha. Inni adda biraan faayidaa tola ooltummaa gurguddoo jenne keessa jiruu fi jireenya gara fuulduraatiif illee faayidaa ol aanaatii ni qaba jechuudha. Jireenya hawaasummaa keessatti tola ooltummaan dandeettiiwwan barbaachisoo kanneen akka karoorsuu, qindeessuu, waliin hojjechuu fi rakkoo furuullee nama gonfachiisa jechuudha. Egaa kunneen amma kaasaa jirru kun bu'aa tola ooltummaan nuuf kennuu danda'udha jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Innis dandeettiiwwan barbaachisoo akka nuti dandeettii waa karoorsuu, dandeettii waa qindeessuu, dandeettii namoota waliin hojjechuu, dandeettii rakkoo uumame furuu akka qabaannullee nu gargaara jechuudha. Kun immoo jiruuf jireenya fuulduraa keenya keessatti dorgomaa gaarii akka taanuuf haala mijataa nuuf uuma jechuudha. Egaa ka itti aanee ilaallu haadha nama hundaa ka jedhudha. Haadha nama hundaa jechuudha. Asirratti akka fakkeenyaatti kan nuuf ka'ee jiru addee Abbabechi Goobanaadha. Adde Abbabechi Goobanaa tola ooltummaadhaan fakkeenyummaa guddaa nama ba'atanii fi umurii isaanii guutuu tola ooltummaa irratti nama bobba'anii turanidha. Bara 19 Adde Abbabechi Goobanaa bara 1938 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaatti kan dhalatte yoo ta'u, umurii ishee guutus immoo tola ooltummaa irratti kan dabarsitedha jechuudha. Haa ta'u malee yeroo booda iddoo jireenya ishee jijjiiruun gara magaalaa Finfinneetti dhufte. Harmeen tun bara 1972 gara kibba Itoophiyaa kutaa bulchiinsa Wallootti imaltee osoo deebi'aa jirtu daa'imman sababa beelaatiin sadarkaa du'aa irra jiran 2 argitee fudhattee galte jechuudha. Bara kam? Bara 1972. Eessa? Naannaa kutaa biyya bulchiinsa Walloo jedhamu keessa osoo hojiidhaa deebi'aa jirtu achitti namoota miidhamanii jiran yookiin daa'imman sababa beelaan rakkachaa jiran 2 argitee maal goote gara fuutee gara mana isheetti deemte jechuudha. Baruma kana daa'imman biroo rakkoo wal fakkaatu keessa turan dabalataan manatti fudhachuun guddisuu eegalte jechuudha. Haaluma sanaan wal qabsiiftee ijoollee adda biraas argitee akka kana fudhattee ofitti qabdee guddisuu eegalte jechuudha. Adde Abbabechi daa'imman akkasii kana guddisuuf jecha humna, qabeenya, yeroo fi jireenya ishee aarsaa gooteen maqaa haadha nama hundaa jedhamu gonfatteeti jirti jechuudha. Maal gochuudhaan yeroo ishee, qabeenya ishee osoo hin jedhin, waa hunda osoo hin jedhin ijoollee kanaaf dabarsitee kennuudhaan maqaa kana gonfattee jirti jechuudha. Egaa adeemsa keessas wiirtuulee dhaabbata kunuunsaa fi guddisa daa'immanii hundeessuun daa'imman maatii dhabeeyyii fi harka qalleeyyii ta'an gargaaruu eegalte jechuudha. Erga daa'imman walitti qabu eegaltee booddee yaada kana fiddeetu bakka itti wiirtuu daa'imman kun guddatan hundeessuu dandeesse jechuudha. Qabeenya dhuunfaa gahaa dhabdullee waanuma qabduunii fi kennaa adda addaa namootaa fi dhaabbilee irraa argatteen daa'imman kana guddisuuf oolchaatii turte jechuudha. Adde Abbabechi hojii tola ooltummaa keessatti umurii ishee guutuu gumaacha olaanaa taasisteen bara 2010tti yuunivarsiitii Jimmaa irraa beekamtii dooktara kabajaa argatteeti jirti jechuudha. Hojiin isheen hojjette ni malaafi jechuudha. Yuunivarsiitiin Jimmaas kabaja dooktareetii kabajaa kenneefitii jira jechuudha bara 2010tti. Haala kanaan dooktarri kabajaa tun mallattoo gaarummaa fi tola ooltummaa taate seenaa irratti of galmeessisuu dandeessee jirti yookiin immoo maqaa isheetiin namoota dhaadheessan heddummaataniiru yookiin daa'imman ishee bukkeetti guddatan hedduun isaanii harmee keenya jechuudhaan isaan kan waaman ture jechuudha. Akka amma argitan yeroo jalqabaaf daa'imman isheen jalqaba irratti guddisaa turte jechuudha. Dooktar kabajaa Abbabechi Goobanaa akka jennu kuni jechuudha. Egaan fakkeenyummaa tola ooltummaa maal akka ta'e asirratti ilaalleerra jechuudha. Gabaabinaan ka ilaalle amma bal'inaan tola ooltummaa maal akka ta'e isa jedhudha jechuudha. Egaa kutaa itti aanu irratti immoo akaakuuwwan qooda fudhannaa hawaasaa ka jedhu 6-4 kana ilaalla jechuudha. Akaakuuwwan qooda fudhannaa hawaasaa maal fa'i ka jedhu immoo asitti gabaabinaan ka ilaallu yoo ta'u, qooda fudhannaan hawaasaa karooraa fi tooftaan kan hoogganamu ta'ee yeroo fi baajataan deeggaramee kan raawwatamudha jechuudha. Maaliin deeggarame? Yeroo fi baajataan deeggaramee kan raawwatudha jechuudha. Maaltu? Qoodi fudhannaan hawaasaa. Qoodi fudhannaan hawaasaa kunis egaa bakka gurguddoo meeqatti qoodna? Bakka gurguddoo 3tti qooduuti dandeenya jechuudha. Qoodi fudhannaa hawaasaa maal akka ta'e isaan keessaa qooda fudhannaa gama hawaasummaa ka jedhu jalqaba irratti argina. Qooda fudhannaan gama hawaasaa kaayyoon isaa hawaasummaan tajaajila
qooda fudhannaan gama hawaasummaa tajaajila hawaasummaa kanneen akka nageenya, barnoota, fayyaa, bishaan, dhugaatii, geejjiba, ibsaa fi kana fakkaatan irratti hirmaannaa lammiileen taasisanidha jechuudha. Hirmaannaa lammiileen wanneen kanarratti taasisan qooda fudhannaa gama hawaasa jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kunis qooda fudhattoota kanneen akka namoota dhuunfaa, qooda kan fudhatan immoo namoota dhuunfaa, gareewwan hawaasaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa of keessatti hammataa jechuudha. Qooda fudhannaan gama hawaasummaa akka jennu kuni haala kanaan fakkeenyaaf hirmaannaa hawaasummaan piroojeektii bishaanii eebbifame kana arguutii dandeenya jechuudha. Lammaffaarratti kan fudhannu qooda fudhannaa gama siyaasaadha. Inni ka jalqabaa kan hawaasummaadha. Kan lammaffaarratti arginu qooda fudhannaa gama siyaasaadha. Qooda fudhannaan gama hawaasaa gama siyaasaa kun egaa hirmaannaa lammiileen dhimmoota siyaasaa wal qabatan irratti taasisan kan ilaallatudha jechuudha. Hirmaannaa lammiileen maal taasisanii gama siyaasaatiin taasisan yookiin qooda fudhannaa isaan gama siyaasaan taasisanidha jechuudha. Kana malees qooda fudhannaanis siyaasaa kallattiinis ta'e alkallattiin hirmaannaa kanneen akka bakka bu'oota filuu fi filatamuu, imaammata bocuu fi walgahii siyaasaa hirmaachuu, dhaabbilee siyaasaa keessatti miseensummaan ijaaramu, hiriira nagaa bahuu fi kan kana fakkaataniin ibsama jechuudha. Warreen kun qooda fudhannaa hawaasaa gama siyaasaan jiru jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu hirmaannaa siyaasaa ijaarsa sirna dimookiraasiitii fi bu'uura waan ta'eef lammiileen dhimmoota siyaasaa biyya keessatti si'aayinaan hirmaachuu qabu jedhameeti yaadama jechuudha. Dabalataan akka arginu sadaffaa irratti kan argannu qooda fudhannaa gama diinagdeeti. Ka jalqabaa qooda fudhannaa gama hawaasummaadha. Ka lammaffaa qooda fudhannaa gama siyaasaadha. Ka sadaffaa qooda fudhannaa gama diinagdee jennee kaasuu dandeenya. Qooda fudhannaan gama diinagdee adeemsa sochii diinagdee keessatti hirmaachuun kan ibsamudha jechuudha. Hawaasi sochii diinagdee irratti hirmaannaa ni taasisudha. Kunis adeemsa lammiileen imaammata, karooraa fi tooftaa misoomaa diinagdee mootummaan baasu keessatti si'aayinaan hirmaachuu agarsiisa jechuudha. Karoora mootummaan baasu irratti akkasumas tooftaa adeemsa lammiileen imaammata kana karooraa fi tooftaa misooma diinagdee mootummaan baasu irratti akkaataa isaaniitti si'aayinaan hirmaatan kan agarsiisudha jechuudha. Qooda fudhannaan diinagdee kuni kun immoo fayyadamummaa lammiilee maal gochuuf gargaara? Dhugoomsuuf yookiin dabaluudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Kanaafuu mootummaanis ta'e dhaabbileen miti mootummaa qooda fudhannaa hawaasni gama diinagdeen taasisu jabeessuuf deeggaruun irraa eegama jechuudha. Hawaasni maal gochuu qaba? Qooda fudhannaa gama diinagdeedhaan jiru akka guddatu taasisuudhaaf maal gochuu qaba? Mootummaanis ta'e dhaabbileen miti mootummaa jabeessuun dirqamadha jechuudha. Jabeessuu fi deeggaruun dirqamadha jechuudha. Walumaa galatti sochii diinagdee keessatti qooda fudhannaan hawaasaa bu'aawwan armaan gadii qaba jechuudha. Baasii piroojeektii ni xiqqeessa, uwwisa tajaajilaa ni babal'isa, hooggansa ogummaa diinagdee ni jajjabeessa, itti fufinsa piroojeektotaa ni fooyyessa, haqa qabeessummaa fayyadamummaa ni guddisa, ni fooyyessa, fudhatama hojii piroojeektawwanii ni dabala jechuudha. Warreen kun qooda fudhannaa hawaasummaan gama diinagdeen qabu irratti bal'inaan kan xiyyeeffatanidha jennee kaasuu dandeenya jechuudha.